Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Muddee sadii. Muddee sadii akka seera mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidootti ba'aataa maaramii jedhamee kabajama. Ba'aataa maaramii jechuun maal jechuudha? Ba'aatti jechi jedhu jecha Giiziiti. Hiikiinsaa yookaan hiikoonsaa mana jechaadha. Iddoo bultii, iddoo jireenyaa jechaadha. Egaa ba'aataa maaramii kan jedhameef immoo giftii keenya maaramiin iddoo bultoo isheetii, iddoo mana qulqullummaatti guyyaa itti geeffamte waan ta'eef ba'aataa maaramii jedhame. Egaa har'a akka jaalala Waaqayyootti waa'ee kanaa waliin baranna. Mata dureen kaan ittiin barannu immoo utuu Waaqayyo Gooftaan maccaa sanyii gaarii nu hambisuudhaa baate akka warra Sodoomiif Gamoraa taanee fakkaannee lafarraa bannee turre. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 1:9. Dhugaadhumatti sanyii filatamtuu, sanyii gaariin hambaa jireenya keenyaa nuuf taate giftii keenya dubaroo maaramiidha. Egaa giftiin keenya maaramiin abbaa keenya Addaamii fi haadha keenya Hewaanii fi abdii jireenya isaanii, abdii fayyina isaanii, abdii haaromina isaanii taatee kan kennamte jechaadha. Sababiin isaa haati keenya Hewaanii iji ishee cubbuu hojjete, harki ishee cubbuu hojjete, miilli ishee cubbuu hojjete, afaan ishees cubbuu hojjete. Gara Ixa Balasii ilaaluu isheetiin, gurri ishee immoo gurra seexanaa dhaggeeffachuu isheetiin, hoduu seexanaa dhaggeeffachuu isheetiin, harki ishee Ixa Balasii kutuudhaan, miilli ishees gara Ixa Balasii deemuudhaan waa meeqa kaasuun ni danda'ama ni beektu cubbuu goote. Haati keenya Hewaan lammaffaan garuu iji ishees qulqulluudha. Ergamaa Waaqayyoo agarte. Gurri ishees qulqulluudha. Misiraachuu ergamaa Waaqayyoo dhageesse. Harki ishees qulqulluudha. Gooftaa jireenya harkatti baatte. Afaan ishees qulqulluudha. Hidhiin ishees qulqulluudha. Gooftaa jireenya namaa laatu qoricha dhungatte. Harki ishees qoricha jireenyaa kana nuu baate. Miilli ishees gara mana qulqullummaa keessa dhaabate malee iddoo biraan dhaabanne. Biddeena jireenyaa hambaa fayyina keenyaa kana nuu baachuudhaaf gara bosona Gibxiitti baattee deemte godaante. Naaf qulqulluudha. Egaa oolumaa gala dubbicha gabaabsuudhaaf abbaa keenya Addaamiidhaaf Waaqayyoo gaafa inni gannata ari'atamee abdiin kennatamte giftii maaramiidha. Guyyaa 5 walakkaatti dhala keerra dhaladheen si fayyisa jechuudha. Iddoo keetti si deebisa, ulfina kee jalqabaa, kabaja kee jalqabaa, mucummaa jalqabaan si kenna jechuudhaan. Egaa Waaqayyoo guyyaa 5 walakkaa inni jedha akka lakkoomsa Waaqayyootti. Akka lakkoomsa Addaamiif ijoollee isaatiitti, akka lakkoomsa keenyaatti waggaa 5,500 jechaadha. Maarree waggaa 5,500 xumuramuudhaaf yommuu jedhu Waaqayyoo hambaa gaarii kan hambisaa filee nuu kaa'aa ture. Dhumarratti garuu yeroo bara Phexriqaadhaaf Tiikitaarra gaafa ga'u garuu filannoo adda ta'een sanyii gaarii kana filee nu hambise. Phexriqaa kan jedhamu abbaa tokkotu ture. Haadha manaansaa Tiikitaa jedhamti. Isaan kun lamaan nama Waaqayyooti. Dhalan qaban turan garuu galgalaaf ganama garuu yaa Waaqayyoo nu yaadadhu jedhanii wareeganii gara Waaqayyootti bu'anii kadhatu turan laguudhaan. Haaluma kanaan gaaf tokko Waaqayyo gaafa isaanii yaadatu mul'ata tokko argani. Mul'ata argan kunii raadii hadiin tokko samii torbarraa gubbaarraa balali'aa dhuftee yommuu mataa isheerraan karaa gurra isheetii gadameessa ishee keessa yommuu ciiftu achirraan gaafa dhalattu. Raadii kun immoo haga 7tti raada hadii qulqulluu 7 gaafa dhaltu agarte. Waan akkasii arginee jedhanii nama bara sana keessa akka Yoosef ilma Yaaqoob, akka Daani'eel raajichaa warra dhugaatti abjuu hiikan bira deemani. Waan akkasii agarre maal jennaan Waaqayyo arjummaa isaanii daawwata. Raada hadii jechuun mucaa durbaa jireenyi ishee qulqulluu ta'e, mudaa tokko kan hin qabne raada mucaa durbaa godhattu
Mucaan durbaan kun immoo mucaa durbaa kan biraa deessi. Akka torbaatti deessi. Ishee torbaffaan sun immoo addeessa deessi. Addeessi sun immoo biiftuu deessi jedhamee itti himamee ture mul'ata isaanii irratti waan ta'eef namichi gaafa amma torbaatti gaafa hiiku ijoollee durbaa torbatu sinirraa dhalatu. Isheen torbaffaan addeessa deessu sun immoo sanyii namaa keessaa adda kan taate deessi jechuudha. Waa'een biiftuu immoo naanifnee jedhee hiike. Egaa jarana raadii torba jedhaman kun akka nagara maaram irratti barraa'ee jirutti maqaan isaanii akkas. Phexreekaa kan jedhamtu Tekeetaarraa Heemaniin argate. Heemeen heerumtee Dardii deesse. Dardiin heerumtee Toonaa deesse. Toonaan heerumtee Sikaariin deesse. Sikaar immoo heerumtee Seetanaa deesse. Seetanaan immoo heerumtee Hermeelaa deesse. Hermeelaan immoo Haannaa deesse. Haannaan immoo Iyyaaqeemitti heerumtee Iyyaaqeem irraati Maaramii deesse. Maaramii dhagaa isheen addeessa jedhame. Maaramii irraa immoo sanyii dhiiraa malee eenyu dhalate biiftuu dhugaa gooftaatu dhalate. Matsaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 4 irratti biiftuun dhugaa isiniif ba'a akkuma jedhe. Tsaayii Tsirq gooftaadha jechaadha. Egaa mee akkaataa itti gaa Haannaan Maaramii deessee fi akkaataa itti Maaramiin guddatte waliin ilaalla jechaadha. Waaqayyo nu agarsiisu. Dhugaadhumatti Haannaadhaaf Iyyaaqeemiinis gaa'ila dhaabbatanii gaafa jiraatan keessatti haga dulluma ga'anitti dhala dhabanii turan. Garuu dhala dhabne jedhanii lammaffaa fuuna hin jenne, sadaffaa fuuna hin jenne. Dhala na dhawwatte jedhaniis walii hiikuun barbaanne turanii Waaqayyoon eeggatani. Keessumatti adoolessa 30 bara 16. Adoolessa 30 bara 16 inni jennu kun bara 5500 sun caccabaa dhufee 16 irra gaafa ga'u jechaadha. Bara 5500 sun hirrachaa dhufee bara 16 irra gaafa ga'u adoolessa 30 bara 16 kana dhaloota Kiristoos dura jechaadha. Mul'ata tokko argan. Mul'ata isaan argan kun gugee qulqulluu hadiin tokko samii irraa dhuftee mataa Haannaarraa qubattee karaa mataa Haannaarraa gurra ishee mirgaa seentee karaa gurra mirgaa immoo gadameessa ishee keessa hoggaa ciiftu argani. Egaa waan argan kana Waaqayyo nuuf haa dhugoomsu jedhanii gaafa hagayya tokko kaasanii haga torbaatti subaa'ee qabatan. Subaa'ee jechuun kadhannaadhaaf laguu cufatanii jechuudha. Naasii 7 gaafa ga'an ergamaan Waaqayyootti mul'atee kadhannaan keessan dhaga'ameera mucaa durbaa ni godhattu. Egaa wareega keessan immoo raawwadhaa galataa wajjin jedhee itti hime. Haaluma kanaan hagayya 7 bara 16 giiftii Maaramii Haannaan ulfoofte jechaadha. Ji'a 9 bultii 5 booda caamsaa 1 bara 15 tulluu Libaanos irratti giiftiin keenya Maaramiin dhalatte jechaadha. 16 tokkotu cabee 15 ta'e jechaadha. Haga waggaa 3tti abbaa hammaa ko jettee mana abbaa haadhaatti guddatte. Egaa wareegneerra wareega nyaachuun qabnu mana qulqullummaadhaaf laanna Waaqayyoodhaaf laanna jedhanii turan waan ta'eef iyyuu baattaa Maaramii isa jennu har'aa kana ta'isaas gaafa 3 yookaan muddee gaafa 3 bara 12 gara mana qulqullummaatti galataa wajjin harka fuudhee wajjin fuudhanii dhaqan. Bara sana keessa hangafi lubaa ture Zakkaariyaas ture abbaa Yohaannis cuuphaadha. Yommuu kana gaafa mucaa kana mana qulqullummaatti ta'isaas gaafa 3 bara 12 gaafa geessan mucaa kana maal nyaachifna maal uwwisna eenyu bira taa'ees eegaa fudhadhaa galaa malee jedhan. Lakkisa wareegneerra Waaqayyo nuu laate wareega keenya dhaga'ee nu immoo wareega keenya baasuu qabna. Wareeganii wareega nyaachuun cubbuudha jedhee caafamee jira. Kanaafuu nurkaa fuudhaa malee jedhan. Isin hirkaan fuunu jedhan. Yeroo sana keessa luba Zakkaariyaas kana wajjin mana Waaqayyoo kana keessa kan hojjetan. Waa'ee nyaata isheetii, waa'ee uffannaa isheetii, eenyutu ishee eegaa utoo falmaa jiranii ergamaan Waaqayyoo warra torbanuu keessaati arfaffaa irratti kan argamu, dhiifama shanaffaa irratti kan argamu Faanu'eel kan jedhamu Waaqarraa barrisaa dhufe. Gaafa inni Waaqarraa barrisaa dhufu hundi isaanii na'ani. Lubicha Zakkaariyaas waa sitti himuu dhufe fakkaata. Mee ati deemi wajjin haasa'i jennaan isa jalaatii immoo ol deebi'e.
irruma keessa naanna'uu jalqabe. Haannaadhaaf Iyyaaqeem waa'ee keessanii dhufe fakkaata jennaan ammas mataa isaaniirra marsuu jalqabe gadi bu'uu dide. Waa'ee mucaa keessan kanaaf fakkaata mee ishee achi kottaa biraa jennaan yommuu kana giftii keenya maaramii lafaa fuudhee kochoosaa tokko diriirsee irra teessisee kochoosaa tokko immoo irra qabee nyaata waaqarraati masoobii warqee keessa kaa'ee fide. Dhugaatii waaqarraa immoo xoofoo ifaa keessa kaa'ee fide. Mucaa kanaa giftii keenya maaramee jechaadha. Obaasee nyaachisee kafana isheen uffachuu qabdu immoo laatee fi qubee isheen kaa'achuu qabdu laatee fi yeroo yerootti immoo dhufeensi akkasuma si soora jedhee biraa deeme jechaadha. Yommuu kana ture gammadanii kunoo ergamaan Waaqayyoo nyaata isheen fidaaf ta'e ergamaan Waaqayyoo immoo kunoo akkasittiin ishee eega edda ta'e mana qulqullummaa kana keessa haa teessu jedhanii Ta'isaas gaafa 3 bara 12 keessa mana qulqullummaa keessa kaa'an jechaadha. Ta'isaas 3 kanaaf kabajama kanaaf yaadatama. Guyyaan irraa kun ba'attaa maaramii jedhamee siin bobbaa jechaadha. Ba'attaa maaramiin buddoo bultoo maaramii bakka jireenya maaramii lafa isheen itti guddattu jechaadha. Ba'aatti jechuun mana jechaadha waan ta'eef. Haala kanaan mana qulqullummaa keessa kaa'anii jechaadha. Akkuma fakkii kanarraa argaa jirtan fakkii amma achirra kaa'uu yaalirraati akkuma hubachuudhaaf yaaltan jechaadha. Kanaaf ergamichi Faanu'eelidha. Egaa akkaataa kanaan mana qulqullummaa kana keessatti waggaa 12 guutuu jiraatti. Mana qulqullummaa kana keessa waggaa 12 guutuu waggaa jiraattu maal hojjechaa jiraatte masoobii warqee hojjechaa magarajaa mana qulqullummaa keessaa jirbiisaa fo'aa kosii mana qulqullummaa keessaa tsaragaa tsabala mana qulqullummaadhaaf barbaachisu laxxee budduksaa ergamootaa wajjin faarfachaa ergamootarraa barachaa ergamootaan eegamaa mana qulqullummaa keessatti waggaa 12 guutuu jiraatte jechuudha. Mee yaadadhaa abbaan Hiriyaaqoos maxaafa qiddaasee isaanii irratti yaa maaramii ati akka warra durboota warra Yihudootaadha akkasumaan kan guddatte miti ergamootaatiin daawwatamaa mana qulqullummaa keessatti jiraatte malee qulqullummaadhaan guddatte malee seeraan guddatte malee akkuma jedhan sana. Akka durboota Israa'el warra morma isaanii dheeressanii dhiiraa wajjin galamootaa oolanitti guddatte miti qulqullummaan mana qulqullummaa keessatti guddatte malee jedhe. Maaliif waan taateef sanyii filatamtuu waan taateef. Sanyii filatamtuun lafanni kaa'amee itti eegamu beektu waan ta'eef sanyii filatamtuu waan taateef akkaataa kanaan mana qulqullummaa keessatti qulqullummaadhaan jiraatte jechaadha. Garuu maatiiwwan Waaqayyoo mana qulqullummaa kana keessa waggaa jiraachaa turtettis dhugaadha qormaati gurguddaan baay'een irra ga'a tureera. Tokko Ayihudoonni miqqanyoonni itti naafanii manichaa wajjin dandee gubnee balleessinaa kottaa jedhanii halkan walakkaa gaafa namni rafutti duulan jedha. Abidda fudhatanii guca fudhatanii beenzila fudhatanii manichaa achiin gubuudhaaf itti duulanidha. Garuu gaafa manichatti dhaqanii dhiyaatan balbala mana Waaqayyoo kallatti arfan jiru sanarra ergamoonni Waaqayyoo abidda uffatanii dhaabatu turanii. Abidda uffatanii waan dhaabataniif kunoo nu isaan balleessu gubuu waan barbaanneef kunoo Waaqni keenya iyyuu ishee gubee balleesseera manichi gubachaa jira jedhanii deebi'anidha. Garuu abidda fakkaatee kan mul'ate ergamoota ture. Kanaaf gaafa sana qaana'anii deebi'an. Gaafa ganama lafti baruu gaafa lalan garuu abiddi sun jiru manni garuu fayyaadha. Ammoo gaafa guyyaa lammaffaas ol ijaaranii seefii fudhatanii waan ittiin mana qulqullummaa sana balleessaniif giftii keenyas duuna faana balleessan qabatanii dhaqan jedha. Amma immoo daandiin isaanii allayaa jalaa ta'ee allayicha keessa rakkatanii gaafa ba'anii ol ba'an immoo ammoo galaana jalaa ta'ee hamma lafti bari'utti rakkachaa bulan jedha. Garuu gaafa lafti bari'an gaafa kaan ilaalan garuu lafti allayaa ta'ees hin jiru galaanni ta'ees kan ta'e hin jiru. Waaqayyo garuu daandiin isaanii daandii jallinaa waan ta'eef akka isaanii akka rakkatan taasise. Sadaffaa irratti maal godhanii asimaatii waan qabduuf jedhan qoricha adda ta'e waan qabduuf qorichaan akka nu gochaa jirti. Kottaa nuti nama qoricha beeku barbaannaa qoricha itti hojjennee asimaatii itti goonee xinqolaadhaan balleessinaa jedhanii nama qoricha beeku barbaaddachuu jalqabanii jedha. Yommuu kana namicha maqaan isaa Maxiqul jedhamu tokko argatan. Maxiqul namichi kun humna seexanaan guutamee qoricha
humna seexanaan hojjetamu gochuu kan danda'u ture jedha. Kanaafuu warqee baay'ee birrii baay'ee buusanii namichaaf geessan. Egaa seexanni waan hin dandeenye nan danda'a jechuun amala isaaniiti. Waan hin dandeenye nan danda'a jedhu. Waan gochuu hin dandeenye nan godha jedhu. Nan raawwadha jedhu. Nan godhaa. Mee akka gootuuf maal goote nutti agarsiistaree jennaan xeeba maramee lafa taa'ee jiru ija isaanii irratti fakkeessee waan ijaajjee akka uleetti dhaabatu taasisee jedha. Barcuma isaan irra taa'anii hudduu isaanitti qabachiisee akka inni irraan buune fakkeessee jedha. Egaa wanta kana fakkaatu ija isaanii irratti gaafa hojjetu dhuguma nu balleessuu danda'a. Akka isheen bornu irratti mootee waaqa deesse akka hin jedhamneef jedhanii itti naafanii kana gochuudhaaf kaan jechaadha. Yommuu kana gaa mi waan naa fidaan anan madhee nan balleessa waan hin dadhabu hin jiru egaa jedhee birrii sana warqee sana lafa kaa'anii inni hojii isaa jalqabuudhaaf gaafa jedhu yeroo isaan lafa kaa'anii ol jedhanii birriin sun warqeen sun daaraa ta'ee jedha. Daaraa ta'e. Daaraa ta'e gubatee daaraa ta'e. Yommuu kana gaafa arganinnaan ilaal birrii keenya ilaal warqee keenya nan danda'a jette maaltu akkas godhiree kisaaraan kana amma kana jiru jennaan utuuni addanaati hojii koon jalqabin na dorsiteetu achi diggimte ishee jalqabde qoricha ishee jalqabde kanaaf akkas ta'e egaa seexanni sababa hin dhaban garuu kan kana godhe isheetu diggimteetu hin taane hojiin isaanii jallina waan ta'eef waaqayyo hin dandeessaniiti jedhee raateetu harkatti fashaleessu gaafa barbaadudha. Isaaniif garuu kun hin galle. Haaluma kanaan maal ta'e jecha dhagaa warqee isaan qopheessanii birrii isaan qopheessan jalaa daaraa ta'e. Erga sanaa booda nama tokko qalee jedha. Nama tokko qalee seexana 300 waamee humna guddaadhaan gara mana qulqullummaa sanatti duulanii jedha. Humna guddaadhaan gara mana qulqullummaa kanatti gaafa duulanii giiftii keenya barleessuudhaaf gaafa duulanii dhugaadhumatti giiftiin keenya maarameen erga mootummaa wajjin mana qulqullummaa sana keessa jiraatti turteeyyuu maal ta'e seetan maatii waaqayyo si'a tokkicha waaqayyo waaqarraati ergamaan waaqayyo qulqulluu Mikaa'eliin waaqarraati bakakkaatti buuse jedha. Bakakkaa gaafatti buusu hundi isaanii hin dhumanii jedha. Mana qulqullummaa keessatti hundi isaanii dallaa mana qulqullummaa keessa akka seenanitti rukutamanii badduu ba'anii hin dhumani. Yommuu kana ture egaa maatiiwwan waaqayyo guddaa kan nama dhibu galanni waaqayyootiif haa ta'uuti. Yommuu kana ganama gaafa kaatu giiftiin keenya maaramiin reeffi jaraadhaa yeroonni killaa sana keessatti rukutamee ciciisee jiru gaafa agartu ani hin beekun ture ani hin hubannes hin ture jarri kun lakkaa na balleessuudhaaf yaadanii dhufanii waaqayyo koosaa na oolche kanaaf galanni haa ta'u jettee galateeffattee jedha. Egaa maatii waaqayyo reeffi sun aja'an isaallee amma sa'aatii meeqaatti amma adeemsa karaa meeqaatti xiraa'ee jedha. Hamman xiraa'ee jedha. Waan gootu gaafa daddu jecha 5 dagamte giiftiin keenya maaramiin jedha. Jecha 5 gaafa dagamtu lafti afaan bantee reeffa jaraadhaa liqimsitee jedha. Reeffi jaraadhaa liqimfamee lafa jattee gal liqimfamee achumaan owwaalamee jedha. Egaa maatiiwwan waaqayyo qoromti kana fakkaatus mana qulqullummaa keessatti ishee mudateera. Egaa umuriin ishee waggaa 12 gaafa ta'u mana abbaa isheetii waggaa 3 teesse mana qulqullummaa keessaa 12 teesse meeqa ta'e jechuudha umuriin ishee 15 ta'e. Egaa barri addaamiidhaaf waadaa seenamee sun meeqa ta'e jechaadha duwwaa ta'e. 5,000 waggaa 5,500 sun caccabaa dhufee duwwaa ta'e. Gaafa sana gaamma gaaffiin qormaatinni dhumaa tokkotu dhufe. Mana qulqullummaan jalaa xureessiti. Amma yeroo akkasii kana gaa xuraa'ummaan isheetti dhufuu danda'a. Amallee waan isheetti dhufuu danda'a. Mana qulqullummaa keenya waan xureessitu mana qulqullummaa keessaa baatu haa deemtu haa eerumtu jedhanii irratti kaa'anii jedha. Eewutti laanna eenyutu fuudhuu danda'a? Isheenoo disti dhaabuun beektu, eelee dhaabuun beektu, haramaan beektu eewutti laanna jedhanii irratti loluu jalqabanii jedha. Ammas akka maalitti ilaalaa jiru isaan akka namaatti ilaalaa jiru. Giiftiin keenya maaramiin garuu nama hundumaa keessa addaadha. Xuraa'ummaan waan ishee irra hin geenye, sekkoon waan ishee hin qaqqabne isaan garuu akka kanatti yaadanii jiru jechaadha. Egaa akka xuraa'ummaan waan ishee hin qaqqabne, sekkoon waan akka ishee irra hin geenye addaamiif dhala addaam hundaatti kan dhufe iyyuu karaa ishee akka haqamuudhaaf jiru isaan hin beekne eenyu akka isheen taate hin beekne waan ta'eef habaatu jedhan. Dhumarratti baatee neerumsiifna gaafa jedhanii ishee fuudhuudhaaf namni dhiyaate nama 1000 jedha nagara maaramirra.
nama 1000. Nama 1000 kun bakka sadiitti qoodan abbooti. Tokko dargaggeessa fuudha ga'ee waan ittiin fuudhu dhabe. 2 dargaggeessa sababa adda addaatiin haadha manaasaa hiiki. 3 warra haadha manaan jalaa duuti. Kanneen sadan kana keessaati ta'anii mari'atanii maal jedhani? Dargaggeessatti ilaalan. Jaarsa haadha manaan jala duratti ilaalan. Jaarsi yoo isheen hojii wallaalte iyyuu gorfachuu danda'a. Qabbanaadha jaarsi. Kanaaf jaarsatti ilaalanna jedhanidha. Jaarsolii kana gaafa callalan immoo meeqa ta'an isaan immoo 1985 ta'an. Kan haadha manaan jalaa duute iyyuu. Garuu kanneen keessaati nama tokkotti laatamuu qabda jedhanii ulee 1985 jara kanaa maqaa irratti barreeffadhaa kennaa jedhanii maqaa irratti barreessanii harkaa fuudhanii mana qulqullummaa keessa kan irratti kadhatan. Kanneen jara 1985 keessaati kan maanguddicha Yoosef uleensaa hidda baasee lafa qabatee baala baasee daraaree jana qatee bule. Gaafa ganama ka'anii akka ulee Aroon jechaan seera lakkoomsaa boqonnaa 17 seera lakkoomsaa 17 tokko irratti uleen Aroon nama 70 keessaa kan isaa hiddi isaa lafa qabatee baala baasee daraaree jana qatee akka bule. Kan Yoosef akkas ta'e achumaan kaadhimaa Yoosef jedhamtee itti kennamtu jedhe. Egaa kaadhimaa jechuun jarana eegduu jechuudha. Akka kaadhimaan eegduu ta'ee fakkeenya tokkoon sinii kenna. Matsaafa raajii Hoose'ii boqonnaa 2:21 kaasee 22 irratti Waaqayyo jedha yaa saba Israa'el ani isiniin kaadhimadheeraa jedha. Isin eegeera jechuudha malee isin fuudhuuf jedhee jechuu miti. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11:3 irrattis isinii akka durbi tokko kaadhimamtutti isin kaadhimadheeraa jedha Waaqayyo saba Israa'eliin ammas jechaadha. Kanaaf kaadhimaa jechuun eegduu jechaadha. Yeroo godaansaa jira waan ta'eef yeroo godaansaa akka eeguudhaan malee akka fuudhuudhaan miti. Egaa maaliifis immoo kaadhimaa Yoosef jedhamtu jedhame yoo jettani egaa bor gaafa Yoosef manatti fudhatee galu sana mana Yoosefitti misraachuu ergama Waaqayyoo dhageessee immoo hafuura qulqulluudhaan ulfoofti. Gaafa sana immoo gaala mootummaadhaan ulfooftee dhagaa rukutanii akka hin ajjeefneef yookaan immoo bishaan abaarsaa akka obaasanii hin ajjeefneef kaadhimaa jedhamtee jechaadha. Seera lakkoomsaa boqonnaa 5 lakkoomsa 19 gubbaa irratti lakkoomsa seera lakkoomsa 5:19 gubbaa irratti maal jedha? Mucaan durbaa tokko manatti ulfooftii yoo argamte tun heerumin tugaa ilan dhaabbatiin dhagaadhaan rukutamtee ajjeefamtu. Bishaan abaarsaa dhugdee nanna ishee tarsaasee ajjeesu jedha waan ta'eef kana jaalaatee akka baraaramtuuf jecha Yoosefitti laatamte Yoosef manatti fudhatee galee utuu mana Yoosef jettuuti jechaadha. Bitootessa 29 gaafa sanbata guddaa ganama barii sa'a 3 irratti barri araaraa tokko jedhee gaafa jalqabamuudhaaf jedhu Luqaas 1:26 kaasee kan jiru misraachuu dhageesse. Misraachuu kana gaaffii 3 gaafattee hin amansiisee akka ija keenyaaf haa ta'u jettee sagaleen abbaa bira ture sagalee Waaqayyo ture sun qaama isheerraa qaama, foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu, dhiiga isheerraa dhiiga fudhate nama ta'e murtaa'ee jechaadha. Achumaan gaafa dhalatu immoo bara araaraa tokko jedhee jalqabee jechaadha. Egaa baataa maaram jechuun egaa giiftiin keenya maaramiin gabaabinaan akkasittiin mana qulqullummaa keessatti guddatte akkasittiin qulqullummaadhaan guddatte jechaadha. Eebbiif sugi isheen irra olee bulee haa jiraatu. Waa kadhannaan isheen wajjin haa ta'u ayyaana gaarii.